Namoonni naashinaal ID galmooftanii paaswordii isaadhaa dagattan koodii isaadhaa jechuudha. Akkamitti akka argattan viidiyoo gabaabduu kana keessatti isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana immoo sekondii 5 fayyadamuudhaan subscribe, like, share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Irratti gara dawwalii kan keenya seenuudhaan paaswordii daganne jechuudha. Koodii ID kan keenya kan daganne argachuudhaaf gara dawwalii keenya yeroo haala kanaatiin seennee 977 goone haala kanaatiin erga goonetti irratti ni dawwallaa jechuudha. Kan nuti irratti dawwallus immoo sim kaardii ittiin naashinaal ID galmoofne ta'uudha qaba jechuudha. Sana booda irratti ni dawwallaa. Sana booda haaluma suuraa irratti argitan kanaan isiniif fida jechuudha. Sekondii 2 waan hin caalle keessatti jechuudha. Welcome to faayidaa jedhee isiniif fida. Sana booda jechuudha kan isinirraa eegamu kan tokkoffaa irratti argamu for faayidaa service kan jedhu kana lakkoofsa tokko ni filattu jechuudha. Erga haala kanaatiin filattanii ammas tokkoffaa lakkoofsa tokko filattu jechuudha. To get your lost faayidaa kan jedhu kana jechuudha. Koodii kan keessan argachuu waan barbaadaniidhaaf text messageedhaan haalan isiniif seenuudhaaf lakkoofsa tokko ni filattu. Sana booda kallattumaan jechuudha gara message jechuudha. Isiniif kun akkuma argitanu sekondii waan hin caalle keessatti jechuudha. Kunoo koodiin naaf ergamteetii jirti jechuudha. Akkuma argitanu kunoo koodiin kan koo haala kanaatiin naaf ergamteetii jirti jechuudha. Kunoo haala kanaatiin isiniif illee akkanatti isiniif ergama jechuudha. Koodiin kan keessan kunoo bakka kanatti argamti jechuudha. Kan faayidaati kun ID kan keessan nambariidha. Fiin nambarii fi faan nambarii haala kanaatiin isiniif dhufa. Haala kanaatiin argachuu dandeessu jechuudha. Karaa gabaabaadhaan osoo bakka tokkollee biiroo hin deemin teelee hin deemin jechuudha. Viidiyoo kana immoo like, share gochuu akka hin daganne namoota biroo